Gaafa dawwalu eenyu ana naawwii qabu akkana lakki naawwiin qabu du'e akkamatti qalladde yoo ta'u lakki eenyutu isiniin anjira. Giza sadaffaan itti dawwale sadaffaatti naawwiidha obboleettiin kiyya harmee kiyya fuudhani irraa bilbila irraa fuudhanii ati naawwiidha hin jirtaa erga jiraatti abbaa torba keenaa laqa amma dagatame naawwiin kan eenyuti. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalaaf kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isin jecha akkuma barame keessummaa keenya torba isin dabru arallee keessummaa haarayaa dargaggoo ajaa'ibaa tokko qabadee tunduuf dargaggoon kun naawii jaama so bal'inaan ammoo isumarraa kabarru ta'a hanga dhuma sagantaa keenya nu waliin turaan afeerraa teenyitan kabajaati naawii durarratti baga nagaan dhufte. Caaltu atillee Forex Entertainment irratti na affeeruu keetiif hedduu galatoomii. Ulfaadhu sin jedha. Naawii durarra baga nagaan dhufte itti aansuudhaan ammoo ka'umsa akka ta'uu uummata kiyyaa wajjin namni hedduun akkasii beekanis ni beeka garuu naawiin maquma isaa ka dhugaati immoo eessatti dhalate eessatti guddate. Galatoomi caaltu naawiin kanuma abbaan kiyya naa uumani abbaa fi haati kiyya naa moggaasanii ani godina Jimmaa aanaa Deedoo ture amma aanaa Mancoo jedhanii bakka lamatti baasanii jiru. Ganda Qaajjaa Dilbii daarii tokko baadiyyaa tokko keessatti dhaladhee Wow, maquma kee kasirriti jechuudha. Naawii Oromootiin egaa naawii eenyu ture abbaan? Naawiin Oromoo kun yeroo walumaan waa'ee Oromummaa kana qabsaa turre hanga dandeenye fuula Feesbuukaa kanarratti yeroo sana Oromoo jedhame malee naawii Abbaa Jabal Abbaa Garooti maqaan kee. Wow, maqaa kana nuti istiidiyoo kana keessatti sirriitti beekna. Abbaa abaluu kajoo kana. Baay'inaan ni beekna galatoomii itti aansuudhaan naawii guddinni isaa maal ture osoo gaafilee biratiin dabarre naawiin guddina akkaataan guddina isaa maal ture? Galatoomii caaltu egaa akkuma beektu ani ijoollee baadiyyaati maatii qotee bulaa irraan dhaladhee guddadhee guddinni keenya re'ee otuma tiksinu hoolaa otuma tiksinu otuma qonnu achuma keessaa mana qaraatii illee deema mana barnootaa illee deema xiqqoo erga obbarree immoo akkuma waliin beeknu ijoolleen baadiyyaa godaanuudhaan beekamti. Irra hedduu deemsarran ture. Miila kiyya jala waan har'aa bitee hin beeku malee inuman deema daa'imummaa irraa jalqabe. Agarraattuu hin dhaabanne. Ammallee amnarra jirta moo qubattere? Amma namni deemee bare harki hatee bare miilli deemee bare hin dhaabbatu. Yeroo tokko tokko na hawwisiisa garuu nan dida jajjabaadhee ban taa'u jira. Maashaallah akka yaadde ol rabbisi haa ta'u deemsa jennaan jalqaba isa deemtee turte biyyarraa? Ani jalqaba gara biyya Suudaan hin deemu. Gaafuma biyyarraa jalqaba bahu biyya Suudaan hin deemee ture. Suudaan deemee gaafa Suudaan dhaqu Suudaan kana akka natti himame ta'uu baannaan gaafa achi hin turrellee achillee ji'a afur waan akkanaa ture. Dhiisee gara biyyaa deebi'ee achi imala kiyya gara Saawudii kana eegale jechuudha. Okay, Suudaan irraan Suudi Arabiyaa jechuun kamtu irra siif milkaa'e Suudi Arabiyaadha moo Suudaan? Biyya namaatti namni milkaa'e jira natti hin fakkaatu tarii ana qofa ta'eef hin beeku malee Suudaan illee waan naa milkaa'e hin qabu Suudiin illee waan naa milkaa'e hin qabu garuu wanni keessaa naa milkaa'e jira jedhee wanni yaadu tokko yoo jiraate deemsa kana lamaan irraayyuu barnoota wayii kanan silaa mana barumsaa dhaqee barachuu hin dandeenye waan an argadhe qabaadha malee milkaa'ee namni biyya namaa dhaqee milkaa'ee galu baay'inaan jira natti hin fakkaatu argee illee hin beeku haa ta'u garuu barnoota guddaa argatee akka inni galu nan beeku. Kanaaf lamman isaaniiyyuu akka nama mana barumsaa dhaqeetti irraa barnoota argadhe malee waan inni irraa milkaa'e takka illee. Suudi Arabiyaa waggaa meeqa turte? An Saawudi Arabiyaa mana hidhaatiin walitti waggaa afur manuma hidhaa faana jecha. Mana hidhaa keessa hangam takka turte? Mana hidhaa keessaa ji'a 8 fi guyyaa muraasa waan akkanaan ture. Biyya irraa gaafa bahu daandii kanarra naannoo ji'a 2 ture. Ergasii kanan nagaan jiraadhe jechuun akkasumatti kanan bakkee jiraadhe waggaa 2 fi ji'a 8 naannoo waggaa 3 kana gidduudha jechuudha.
Wanti mana hidhaa Riyaadimii kayoo akka itti hidhamte. Mana hidhaa Riyaad ta'ee kee mana hidhaa akkuma darajaan jannataa wal caalu akkuma darajaan azaabaa wal caalu manni hidhaallee wal caalti. Mana hidhaa Riyaad ta'ee kee Xariiqul Karji kan jedhamu tokko jahannama keessaa isa torbaffaa jedhan tokko kan fakkaatu achi keessa ture. Okay, yaa nan beekaa ani akka kiyyatti Sudarbiyaa turuu keetii fi manoota tiyaasoitu kanallee yaadan hundi isaanii nan beekaa garuu namoonni beeyni hedduutu jira haalota manidhaa san keessa hanga ammaatitti illee hanga ammaa namoonni keenyaa achi jiranii keessattuu gizee hedduu Xariiqal Karjitti ijoolleen teenya zabana gaafa koronaa sanarraa illee kaasee hanga ammaan tanaa kanatti illee baay'inaan hidhamanii achitti hedduu rakkatanii so haalonni achi keessa jiru sun dhugumatti akkuma sooshaal miidiyaa irra jiru kana moo garaagarummaa qabu. Wallahi caaltu walumaan argaa turre ani akkuma argaa turte yeroo ijoolleen baay'inaan qabamanii achi keessatti ciccitanii qaamni isaanii ciccitee feestaala uffatanii gaafa jarri jedhanu tarii akkuma poolitikaadhaaf tarii ijoolleen kun akka dafanii mana hidhaa kana keessaa bahan waan kana godhanii laata inni hundi keenya shakkii qabna. Anis jarumaaf otuu hamma humna kiyyaa sagalee ta'uu yeruma sana keessa qabanii nageessanii hangaafa naqu kophuma kiyya qabanii nageessanii yeroo naqu namoota waggaa lama mana hidhaa sana keessa jiraatan ittiin dhaqee makatee yeroo naqu feestaallee argaa turre sanayyuu namni qabu haftaamidha achi keessa namni feestaala haaraa qabu akka warra VAT biyya kanatti qabu makiinaa VAT qabu jechaadha feestaala haaraa namni qabu foggoraa deema mana hidhaa sana keessa wanna miidiyaa irratti argaa turre achi dhaqee anis itti makadhee warra feestaala hin qabneef birrii isiin qaburraallee feestaala bitee fi achi booda ji'a 8 wajjin jiraachaa ture. Yeroo baay'ee laayivii irratti du'aa namaa fa'aa agarsiisanii gaafa jarri jedhan wanni kun si shakkisiisa. Ana biratti illee obbolaan kan koo wajjin nyaannee wajjin dhugnu ijoolleen biyya kiyyaa. Kan haga har'aallee maatii isaaniitiin nuti ilmi geessan jira. Akkasitti horee isin dagate jennee nuti maatii sobaa jirutu jira jechaadha. Mana hidhaa sanatti nu biraa wallahi laazim. Haa ta'u garuu amma arganu sana ol jechaadha dararaan mana hidhaa sana keessa jiru. Atis amma egaa dararaan kan dhiiraaf kan durbaa wal caalti. Haa ta'u argaa turte atis jechuudha. Haga har'aayyuu isa darbe caalaa har'aayyuu ijoolleen keenya akkuma sanatti mana hidhaa sana keessatti dararamaa jiru. Wanni kun egaa waanuma rabbi nuu qoode. Rabbis garaa nutti jabaatee namnis garaa nutti jabaatee inneetuma dandeenye jiraachaa irra malee ummanni har'aayyuu sagalee dhaban malee akkuma gaafa sanaatti jiran. Akkuma gaafa sanaatti jechaadha. Dararaa baay'eetu jira. Haga bakkee kana arguu ol mana hidhaa sana keessatti waan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaadha. Aannan beekaa hanga takka galatoomii weerra deebitee ibsuu kan keetiif rabbiin furmaataa fiduuf jecha karaa gaafii biraa ati nama biyya san keessa waggaa dheerallee turre walumaa gala waggaa 4 jettamii? Akkas naannoo waggaa 4 kana keessatti jireenya biyya sanii amma bakkoota adda addaati nama sooshaal miidiyaa irraa nama biyya galee amma gizee hedduu namoonni Suudarabiyaa keessa turan irra hedduun sooshaal miidiyaa akkuma achi fayyadamanii biyya galaan ni dhiisanii so ati immoo baay'inaan irratti dalaguu eegaltee akkaataan itti dalagaa san karaa khayriitiin waan garaagaraatiin hojjechuutti jirta ammallee jechuudha. Nama biyya san keessa ture sooshaal miidiyaa fayyadamee eegagalee dhiisee fi ati yoo godhaa jirtu kanaa wajjin wal qabsiistee maal jetta? Akkamitti dandeesse? Wallahi biyya keessa jiraattus biyya namaa jiraattus dirqama jabaachuun dirqama. Eessattuu kan fakkeenyaaf kan Ameerikaa jirus kan eessayyuu jiru yoo jabaate malee jabaa ta'uu hin danda'u. Haa ta'u garuu ijoolleen keenya akkuma anaaf si hedduun isaanii miidiyaa kanarra biyya alaa turanii akkuma keenyaa kanas qabamanii wayinis biyya sana jibbanii gaafa dhufan biyya kana keessa jiraachuu hin danda'an. Garuu akka mataa kiyyaatti wanni agahammaa kanattu na sosochoosee biyya kana keessaa hin ba'u. Biyya kana keessatti hojjedhee jijjiiramuu qaba. Yoo jijjiiramuu dadhabellee jiraachuu qaba jedhee wanni agas xiqqoo na sosochoosuu fi maaliif biyya namaa dhaqnee arginee jirra. Namummaa keenyas dhabaa, qaama keenyas dhabaa, sammuu keenya hedduu dhabnee dhufu. Biyya namaa deemnee bu'aa arganne caalaa miidhaa nuti miidhamnetu caala. Dhuguma dubbanna yoo ta'e jechaadha. Namni irra keessa keenya laaluu danda'a. Haa ta'u garuu biyya keenya kana immoo biyya keenya kana keessattuu magaalaa Finfinnee kana akkasuma Oromiyaa kana kan itti fayyadamaa jiru orma. Nuti biyya ormaa dhannee orma fayyadna.
keenyarraa ammoo kan fayyadamaa jiru ormatu nutti fayyadamaa jiru. Nuti kun maal taane abaarsa qabna biyya kanatti hojjennu hojjennee jijjiiramuu dadhabnu hojjennee jiraachuu hin qabnu yaada jedhu sammuu kiyya keessatti qabadhee ani egaa ijoollee baadiyyaati. Biyya kanaan ba'u jedhee murteessee Amaariffaa jedhamu kanas hin beeku. Bakka akkuma nama lola loluu jechaadha akka nama Tigraay lolutti dhufee Finfinnee kanatti galee waa wayii murteeffattee jennaan eessayyuu biyya kamiin isaa ta'u hojii kamiin isaa ta'u inuma dandeessaa inuma jiraatta garuu murteessaan murtoo keetii fi ofitti amanamummaa. Amma namoonni hiriyootumti keenya biyya alaa biyya sanarraa dhufan gaafa dhufan hamileen isaanii du'aadha bakka. Suuraa ka'uuf dhaabatanii suuraa ka'uuf hiyyeellamu. Yoo immoo xiqqoo magaalaa kana keessa baran kaayyoon jaraa akkamitti akka warra magaalaa kana uffadhee deemu akkamitti akka warra magaalaa kana Amaariffa dubbadhuu malee akkamitti hojjedhee magaalaa kana keessa jiraachuu waan jedhu sammuu isaanii keessa hin jiru. Gaafa dhufan aga birriin kiyya kun birrii jarri dalagatanii dhufan kun akkaawuntii kiyyarra jirtutti jiraadha yoo ta'u dede ammallee nan deema lukaan. Yoo lukaan ta'uu baate garasiis hin deema kaayyoo kanatu jira. Garuu jiraachuuf biyya kamiinuu jiraachuuf murtoo wayii qabaachuun dirqama. Yoo kun ta'uu dide kanaanan deema jennaan eessattuu si milkaa'uu hin danda'u. Lamaanuu si milkaa'u jechuudha. Kanaafuu an akka kiyyatti rakkadhus beela'us biyya kanaan ba'u biyya namaa bakka dhugaa sababa dararaa hedduu argina. Nama qaama kiyya tisheertii gurdii uffadhee daandii irra deemuu hin danda'u. Lamxiidha qaamti kiyya jechaadha mana hidhaa keessatti waan na jijjiirame. Bakka wanta sanarraa ka'ee biyyuma namaa waan jedhamu na jibbisiisa. Jiraadhus rakkadhus argadhus biyya kana keessa jiraachuu qaba jedhee waan murteesse amma kanatti socho'aa jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaadha. Waa yaaddisi haa milkeessu. Kanatti dabalataan ammoo waa hojii kanaa wajjin waamamatti haasawite kanaa wajjin wal qabsiisee viidiyoo wayii takka argeen ture TikTok makee jalatti eebba wayii tokko natti fakkaate eebbi sun maali? Maal irratti kongiraa baga gammaddisiin jechuu turanii wanti sun maal ture hojii kan ka'e maaliti? Galatoom caaltu ani akkuma magaalaa Finfinnee kana galeeni mana huccuu aadaa Oromoo tokko banadhee ijoollee ala jiranuu fi as keessa jiranullee tajaajilaan ture ammallee hojjechaatuman jira. Achi biratti immoo makiinaa namaa kireeffadheeni guyyaatti birrii 500 kireeffadheen jetti birrii 45 kaffalaa isiidhaan ammoo taaksii as keessa jechuudha. Guyyaatti ganama ka'ee amma galgalaa isa mana huccuu amma namatti qaxaree obboleettii koo bira kaa'ee ofii kiyyaa ammoo makiinaa kana kireeffadhee guyyaatti birrii 5,000 6,000 akkasitti hojjechaa ture. Waggaa 2 fi waan akkanaa jechuudha makiinaa kiraatiif. Haa ta'u garuu magaalaa Finfinnee kana keessa uummanni Amaaraa hundaa'anii dhaabbata raayidii jedhamu tokko uumanii jechaadha. Taaksii hin beektanatti fakkaata. Boolee keessattis kan hundaa'ee seera guutuudhaan ijaarumsa waan qabanuuf magaalaa Finfinnee kana guutummaan guutuutti kan itti fayyadamu ilmaan Oromoo kanatti raayidii kana jechuudha. Raayidii kana biratti nuti waraqaa hin qabnu waan ta'eef ani immoo kontiraatuman makiinatti kiyya kana kireeffadhee waggaa 2 hojjechaa. Waggaa 2 kanaaf amman hojjedhu kana dambanyaa ijoollee alaa dhufanus ijoollee namoota as keessaas namoota baay'ifadheera jechuudha. Erga namoota kana baay'ifadhe maaliif wanta kana akkuma dhaabbata raayidii kanatti maaliif hin hundeessu jedhee obboleessi kiyya tokko biyya Dubaayii jira. Isaa wajjin walii gallee Dubaayii keessas waan sadibu taaksii kan Baangaalii fi Paakistaanii akkasuma Hindii malee maqaa Oromootiin namni banatee Oromoo amma sana baay'atanu keessa namni hojjetu hin jiru jechuudha biyya Dubaayii keessattis akkuma magaalaa Finfinnee kana. Kanaafuu nuti walitti dhufnee namni sadan kuni birrii amma barbaachisaa ta'e qabannee biyya Dubaayii kana keessattis banuu qabna. Itoophiyaa keessattis banuu qabna innee walii gallee dhaabbata 5G delivery service kan jedhamu bannee achitti illee eebbisiifnee asitti immoo makiinuma kiraatiin amma makiinaa naannoo makiinaa 7 kireeffannee motora 5 kireeffannee ammaaf jechaadha makiinaan bitannee wanta kana waraqaatti baafannee akkuma dhaabbata raayidii kanatti aappilikeeshinii illee daawulood goone guyyaa 15 booda hojii ni eegala jechuudha. Aga ammaatti immoo kontiraatuma jaruma raayidii irraa ergifannee aappilikeeshinii kana kontiraata fudhannee ittiin hojjechaa jirra. Dhaabbata kana yeroo darbe eebbisiisee ture jechuudha. Kan Dubaayis eebbisiisee hojii jalqabee jira. Inni kunis immoo haala kanatti eebba sanarran ture.
Waaw. Waaw hedduu bareeda. Namoonni sadeen sun yoo siin alatti nama lamaatu jira. Namni lamaan sun eenyu? Eenyu feenyu? Namni lamaan suni Dubaayii jirani. Mujiib Qaasim ni beektanatti fakkaata. Innis biyya Suudi Arabiyaa ture. Achirraa dhufee gara Dubaayii deeme. Akkasumas Mubaarik mucaa jedhamu tokkotu jira. Innis hiriyaadhuma keenya. Innis Dubaayii jira. Jarri lamaan Dubaayii jirani. Anis yeroo darbe dhimmuma kanaaf Dubaayii dhaqee haala jiru hundaayyuu waliin teenyee dubbannee waan jiru hundumaa goonee kan achi xumuree dhufee inni achis eebbifame jarri lamaan achitti irratti hojjechaa jiru. Ani immoo isa asii ijoollee walitti qabee ijoollee makiinaa qaban kan hojii hin qabnetu jira. Jarallee ofitti daballee haala gaariidhaan hawaasa keenya biyya alaatii dhufanullee kan biyya keessa jiranullee amma yeroo baay'ee boolee kana nan deddeebi'a. Yeroon deebi'u kana keessa raayidii magariisni kun waan isin ijoolleetti gochaa ooltu waan an argu namoota biyya alaatii dhufan mana algaallee jechaadha. Amma warroota mana algaa qaban doolaara 100 jalqabee haga birrii 400 Itoophiyaatti namni darajaadhaan haga humna isaatiin akka buluuf jechuudha. Warroota mana algaa qaban hundumaanuu agirimentii deemee walii mallatteessee sa'aatii jarri barbaadanitti yoo nuuf hin jirrellee ijoolleen hojjettoonni waan jiranuuf deemanii fuudhanii maqaa dhaabbata kanaati akka ijoolleen kun afaan jaraatiin fayyadamanuuf sa'aatii barbaadanitti akka jarri hin rakkanneef warri biyya keessa jiran warri biyya alaa jiran waan kanarratti haalaan waan dandeenyu walitti ol kaanee hojii eegallee jirra jechuudha. Waaw. Namoonnis akka fayyadaman abdiin qaba. Waan bareedaadha rabbi irratti isin jajjabeessu isiniin jecha. Gaaffii biraa masgida tokko waraabdee turte. Masginni suni akka si biyya jiru ijaarame gargaarsa akka kadhachuufi turte argeen ture viidiyoo jechuudha. So wanti sun siif milkaa'ee namni keenya khayrii kanarratti baay'inaan harka hin bal'atu. Waan san akka yaaddeen siif milkaa'ee moo siif hin milkooyi? Ani wanta sana akkam ture beektaa masjida sana baadiyyaa dhaqeen faazarii kiyya dubbisuu dhaqeetaniin waraabee gadhiise si galee. Erga waraabee akkin itti ijoolleen sun quraana hin qabanu namoota 720 oltu quraana qabu achirratti quraana hin qabanu bakka itti qara'anullee hin qabanu viidiyoo sana waraabee gadhiisee hunda isaaniitiif iyyuu quraana bitee jira. Garuu namoonni keenyas egaa amma akkuma itti beektu gargaarsi yeroo yeroodhaan itti baay'atee jira xiqqoo dadhabee jira. Masjida sana amma ammaattuu hin ijaaramne akkasumatti jira. Quraana argatan garuu bakkuma jarri quraana argatan sana itti gammadee hawaasa achi jirullee gammachiisee sirriitti irraa qaraa jiranii masjida keessatti qara'anullee agammaatti hin qabanu gargaarsa akkan itti yaade sana utuu hin taane inuma hin gargaaramne masjidni sun akkasumatti jira jechuudha. Okay, amma viidiyoon suni viidiyoo nama 100 meeqa oliin laalamte namni hedduu laalee jira sanirra dhaabadhee taanuu kan si gaafadhee so namoonni waan khayrii kanarratti hirmaachuun dilas akka wanti hin jenne waan akkanaa keessatti shoora duraan waan tureef si gaafadhee irratti akka hirmaatan ammoo kana booda illee akka irratti hojjettu abdiin qaba waan khayrii namaa qabu waan wayitii irraaf duuba si deebisa waan ta'eef jabaadhuun sin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan wanti ture viidiyoo tantee taa'atii waa'ee abbaa kan keetii irratti bilbileetiin abbaa kiyya eenyu ati jennaan ilmoo akkana jettu hin qabu maal irratti akkasiin jechuu danda'e waan saniin baruu barbaade. Abbaan kiyya guyyaa tokko na mormanii turanii akkuma asiin durallee miidiyaa tokko irratti dubbadheen ture dhimmi isaan itti na mormanii fi beektaan gaafa sana umuriidhaan illee xiqqaadhaa. Badeen deeme isaan jala. Yeroon deemu kana birrii wayii na dhorkatanii amma ijoolleen baadiyyaa re'ee tiksiti, hoolaa tiksiti, hoolaa soradheen qaba, re'ee soradheen qaba. Nan gurguradha gaafan jedhe maaliif bitu eessa geessuuf akkam gochuuf horiitu baay'ata. An deemuu barbaada garuu ergasii waan dhibu guyyaa tokko namichi tokko dhufee abbaa widaad jedhama ollaa keenya birrii 2000 faazarii biraa liqeeffatee gabaa tokkotu jira roobii. Roobii gabaa sangaa kiyya gabaa geesseen isinii kennaa birrii 2000 naa kennaa. Anuma biratti fuudhanii kennaniif. Anillee taa'ee laalaara. Guyyaa roobii sana eeggadheen roobii sana yeroonni sangaa keessee gurguree dhufu kamisa subii dhaqeen faazeriin kiyyaa birrii sana naa ergaa jedhanii jedhee tapha. Yeroon jedhu tole jedheen isla sangaa gurguree birrii 2000 natti kenna. 2000 sana caammaa Saamuweel jedhamu tokko jira kan akka qawwee lama dhiitu tokko. Ijoollee baadiyyaa taateen beektaa.
isa jala kaalsii jala dhuunfadhee mucaan tokko immoo ollaa keenya narra guddaadha. Isa qabadhee imala kiyyatti fufe. Gara Jimmarraa kaanee gara Dirree Dawaa deemnee Dirree Dawaarraa immoo ijoollee Harargee nama lamatti dabalannee asii imala keenya gara Jibuutii eegallee yeroo deemnu kana namoota yeroo Dirree Dawaarraa gara Somaalee deemnu kana ijoolleen Harargee kun lamaan dura deemanii beekan. Jara kanaaf bassoo fi bishaan binnee birrii kanarraa jechaadha. Jarri waan karaa beekanuuf nu fuudhanii deeman. Jara wajjin deemuu eegallee yeroo dandee Somaalee keessa geenyu Somaaleen ammoo nama saamanii bilbilumaa fi birrii nama harka jirtu fudhachuun dhukaasa namatti dhukaasu halkan jecha. Gaafa deemnee Somaalee sana keessa geenyu Somaaleen dhaabadhaa itti hin dinne dhukaasa sadi nu duukaa dhukaasu. Mucaan gaafa sagalee dhukaasaa dhaga'u kufee Somaaleen achumatti qabattee bilbila inni of hirkaa qabuu fi birrii inni of hirkaa qabu warraa fudhattee gara Dirree Dawaatti ol deebifte makiinaa Jimaarra keessa. Dirree Dawaa dhufee birrii biyyarraa awwalatee biyya gale. Biyya galee yeroo jedhu aniif ijoolleen Harargee namni lamaan ammaa kun immoo darbinee Jibuutii galee miilaan jecha. Jibuutii galee sila birrii 2,000 waanan fudhadhee bahee birrii doonii dawwalee gaafachuu sodaadhee leestiroo bitadheedha. Leestiroo hojjechuu eegale. Birrii doonii barbaacha. Leestiroo ji'a 2 hojjedhe. Achirraan immoo gara Yaman ce'uudhaaf birrii doonii kaffaladhee yeroo dawwalu mucaan sun galee yeroo inni galu kana faaderiin kiyya meerri mucaan kiyya akka wajjin banne hin beekame waan ta'eef meerree innis egaa ijoollee baadiyyaati xiqqoo homaan beeku. Nuti nama afuriin utuu karaa deemnu nama 3 kilaashiin na biraa dhaanii ajjeesanii arabichaatu hafee jedha. Kilaashiin 3 nu duukaa dhufaa inni kufee qabanii ol deebisanii nu fiinnee deemnee inni 3 dhahamanii du'an jedha. Deemee achi egaa warra baadiyyaati namni hubachiisu illee hin jiru dhiisanii namoonni yaa'ee eebbisee ji'a 1 fi guyyaa 40tti qalanii uummata nyaachisanii na dagatanii an ji'a lamatti gara Yaman deemuuf gara Yaman deemuuf dawwale. Gaafa dawwalu eenyu ana naawii qabu akkana lakki naawiin qabu du'e akkamatti qal'ate yoo ta'u lakki eenyuti isiniin anjira. Giza sadaffaan itti dawwale sadaffaatti naawiidha obboleettiin kiyya harmee kiyya fuudhanii irraa bilbila irraa fuudhanii ati naawiidha hin jirtaa erga jiraatti abbaa 7 keenaa laqa amma dagatame. Naawiin kan eenyuti? Kan abbaa jabalee irraa eenyu abbaa 7 isaanii lakkaa'ee akkasittuu na amanuu dida. Eshi obboleessi kee hangafti eenyu? Kan sitti aanu eenyu? Kan sirraan aanu eenyu? Hundumaayyuu itti lakka. Ergan itti lakkaa'ee amma xiqqoo irraa amane erga jiraattee deebitee dhufuu qabda. Deebitee dhufuu qabda. Deebitee dhufuu qabda. Ergasii fedhii keenyaan biyyatti barbaadde yoo fedhe Ameerikaatti ergina kottu naan jedha. Maal anoo akkasitti baay'ee cinqame masgida jala bulee leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadde dadhabe garuu baay'ee. Amma immoo Yaman ce'uuf akkamitti yoo barbaadde birrii si ergina akkas jedhan akkasii yoo deemtellee hin milkooftu naan jedhan jecha abbaa haadhaan didanii. Amma birrii dooniillee dura birrii 600 kafaladhee birrii 300 kadhadhee irraa fudhadhee gara Jibuutii ol deebi'ee Jibuutii irraa gara Dirree Dawaa dhufee Dirree Dawaatti jarrillee birrii naa erganii nan gaafa galu ammallee namoonni gaafa jalqabaa mucaan du'eedhanii waamasu galee jedhnaan ammallee natti deebi'anii manatti dachaa mucaa du'e gale achi amma gaa taa'ee jara wajjin naannoo ji'a 4 bira taa'ee ammallee jiruun natti hin tolle deemuu qaba. Suudiidhuma kana na ajjeesee na fayyise kana deemee laaluu qaba. Jedheen ji'a 4 bira taa'ee akkasitti biraa deemee kanaaf nama mormanii turan jechuudha. Ati maaltu si dhagahame gisee san jechuun abbaan kan kee ani sin beeku abbaa ilmoon tokkichi hin qabu du'ee jira hogga siin jiru maaltu si dhagahame fiilingiin kan kee gaafsan? Ani gaafa sana wanni natti dhagahame maal beektaa mucaan sun akka na biraa deebi'e bare. Wanni kun haaraa natti hin taane.
Maaliif mucaan sun galee dhagaye nama biyyarraa ga'ee Jibuutiitti natti dhufetu jira amma ijoolleen naannoo. Mucaan sun biyya jira galee akkas kana hojjechaa jira waan jedhamu dhaga. Yeroo kana yeroo isaan nama morman sana mucaa kanatu wayiin immoo hin du'e jedhee hime immoo namoonni baay'een akkasitti kan waggaa 10-15tti argaman baay'ee naannoo. Suudii dhaqanii bilbila illee dhabanii waggaa meeqa dalagatanii kan akkanatti qaamaan dhufantu jira. Haaraa miti. Namni gaafa biyyaa bahu bilbila wayii hin argatu akkammaa kana miti yeroo duraanii sana namni al tokko bade taanaan waliin argatu. Teelee bilbila teelee sanaan kan fayyadamu. Kanaafi maaltu maal ta'e wanti jiru natti dhaga'ame. Sila birrii xiqqoon itti guuttadhe ammallee dhaqee boqqollii maal jedhan birrii karchoo kana callaa kana kan Jibuutii kanan qaba. Itti naqee gizamee gadawwalee amansiisuudhaaf dadhabe amma wanni natti dhaga'ame erga jarri yoo deemtellee milkooftu kottu jedha. Ammallee daandii kana of duuba deebi'ee karaan bahee jecha abbaa fi haadhaa yoo didan dhugaa rakkitti milkaa'uun jiru. Yoon hin deebi'u jedhe duuti du'a kanatu irra natti dhaga'ame jechuudha. Isaan nama morman caalaa maaltu ol deebi'aa ganaa maaltu ol deebi'aa natti dhaga'ame. Dhuguma dubbachuuf wallaahi hedduun si dinqisiifadha. Nama biyya Arabaa sanii galee ejjennoo akkanaa kana qabu ta'uu kan keessatti ana akka nama takkatti hedduun si dinqisiifadha. So namootaaf waan dhaamtu akka waliigalatti yoo qabaattu ta'e isaa kanaaf nu fayyadama. Egaa galatooma dhaamsi waliigalaa wanneen qabu yoo jiraate ilmaan Oromoo bakka jiru maratti isa leestiroo dalagatullee amma nuti biyyaa bahuu aadaa godhan biyyaa bahuu kana aadaa godhachuu dhiifnu isa leestiroo naannoo keenya hojjetu jabeessu waanuma namootuma naannoo keenya jiran hundumaayyuu waan inni hojjetu irratti waan dandeenyu wal jabeessinee biyyuma keenya keessa rakkannus qabaannus otuu jiraannee dhaamsa jedhuun qaba. Itti aansee immoo isinillee miidiyaan kun miidiyaa baay'ee namatti toludha. Baay'een isin hordofa. Jabaadhaa isaa giseenuu faaya geessin biraa deemee akka qabbanaa jirtan hin qabbanaa'ina jabaadhaa irratti hojjedhaatii miidiyaa yeroo ammaa miidiyaan bashannanaan jiru akkuma beekamu wal boonsisuudhaa fi wanta garaagaraatiin beekama miidiyaan biyya keenya keessa jiru. Miidiyaan nuti ilaalee xiqqoo ilkaan keenya banannu yoo jiraate miidiyaa kana nu jabeessaa jechuun dhaamsa kiyya ulfaadhaa galatoomaa isinin jaalladha. Tola yaatilleen hedduu galatoomii yeroo tante aarsaa gootee asirratti keessummaa taateen argamuu kan keetiif dhugaa ulfaadhuun siin jaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Tolee daawwattootaa fi kabajamtoota Forex Entertainment keessummaan keenya kaarraan tanaa qabannee dhufne kana fakkaataa hanga keessummaa birootii walitti deebinutti nagaan nu tura.